hafuura goototaa. Oduuf odeeffannoo akka hin qabaanne quba wal qabaatee akka hin jabaanne Oromoon alagaan qaroomarraa citee Oromoo dukkanaan bara meeqa fixee hayyuun dhaqqabee bakka kufee kaasee OMN banee ifatti as baasee walitti harkifnaan neetworkii dhaloota hanga'ee urgaa'ee hafuurri Oromoota. Erga OMN qilleensarra bahee haqa muccaatee qilee irra gahee qabsoo bittinnooftuu mataa walitti qabee bifa itti godhee ummataan dhaqqabee hamilee hawaasaa ijaaree cimsuudhaan abdii golgoloofti deebisee ibsuudhaan volkaanoon dhugaadhaa achi keessaan dhoohee diinaaf fira keenya gargaritti foo'e. Erga OMN qilleensarra bahee kallattii hundatti wardiyaanuuf tahee olol of tuultota harkaa fi harkatti qabee icciitii isaa dhodhoosee bakkatti gola alagaatii waan dhokate baasee shiraaf xaxaa diinaa dirretti harcaasee dhoqqee bukeessite akka ofii dhiibtu dhara ofii ijaarte akka ofii diigdu OMN keessaan biiftuun haqaa baatee naqarsa itti taatee diina mataa nyaate. Erga OMN qilleensarra bahee sagalee fi iyya saba isaa dhagahee bakka Oromoon eegdutti hiriiree harka ormaa qabee ofirraa micciiree hafuura itti kutee rakkisee karatti ulfanuuf ulfaahan hambisee garatti Oromoof hojjannaan Oromoof ifaajee godaansi diinotaa gufatee ijaaje. Saayinsii warraaqsaa shallagee laaftutti qajeelchee akeekee daandii nu baaftutti lolaa jennaan lollee dha'aa jennaan dhaabaa jennaan dhaabnee ka'aa jennaan ka'aa akka namaatitti lolee nu lolchiisee akka gootaa lolee mirga gonfachiisee ka'aarsaa kafalee warraaqsa qomooti OMN rasaasa Oromooti. Maarree OMN sagalee ummataa hafuura goototaatu si keessaan dubbata. Kanaaf OMN sagalee ummataa hafuura Waaqoo, hafuura Useenii, hafuura Aliyyii, hafuura Haaji Aadamiitu si keessaan dubbata. Maarree OMN sagalee ummataa hafuura Elemoo, hafuura Jaarraa, hafuura Taaddee, hafuura Abdiisaatu si keessaan dubbata. Kanaaf hin boqattu of dagattee rafne dafqaaf dadhabbiin keessi dhangala'een hafne dukkana jalqabaa si'iin darbineerra boqonnaa haarawaa si'iin argineerra. Erga xiqqaa guddaan faanateerra yaanee lilmoo taanee seennee arba taanee baanee tarsimoof akeek ati keettuun iddaa baqee bishaan ta'e diin akka sooqiddaa. Kanaaf OMN sagalee ummataa hafuura baaroo, hafuura nadhii, hafuura guutamaa, hafuura qeerrootu si keessaan dubbata. Kanaaf hin boqattu of dagattee rafne dafqaaf dadhabbiin keessi dhangala'een hafne. Sagalee ummataa akka taate barree si'iin wal hubannee si keessaan of qarree akka biyyaaf dhiignee biyyaaf jennee duunu akka biyyaaf duunee biyya du'aa fuunu hojiin agarsiifnee alagaa firatti waraabessa qabnee fannifnee jiratti maandisummaa keetiin waan godhamu goonee qawwee malee lollee qawwee malee moonee bakka har'a geennee fi kanuu baafte gatii jeneraala qabsoo Oromooti ati. Warra Oromoo xuuxu dharaan wal ijaaree warra teessoo irratti ilkaan fixe ijaaree dulloota dhalootaaf gufuu tuulte rakkoo masaraa gayyaafnee harkaa fuunee angoo warra kalee qeensa namarraa buqqisu warra bishaan danfaan foon namaa luqqisu warra harkaa luka naatoo malee muru warra akka mukaa qaama namaa uru paawurii irraa fuunee otoo hin jaalatin dirqamatti huunee harka duubattiinee hidhatti kuusuuni qiliinxoof qaallitti dabareen buusuuni injifannoo boonsaa siif qeerroon arganne malee lafaan fuune ormarraan kadhanne.
itti kolaafamnee lubbuutti dhabneerra dhiiga dhangalaafnee lafeetti cabneerra malee tapha ijoollee taphanneetii miti waraana ammayyaas qabaanneetii miti lubbuu laman jirre ta du'aan hin malle lubbuu du'uun qabne ta duutu hin galle biyyeetti daballee lubbuu qabsiifneeti karaa diinni cufe lubbuun bansiifneeti eenyullee kijibaan dhugaa kanan haalu eenyullee kijibee dhugaa keen awwaalu haqasan hin dabsu oduuf waakiin dabaa OMN ture gaafas taankiin sabaa aduu abdii fiduu fi goonni meeqaa lufee akkanaaf akkasiin siidaan badii kufee akka dhaabni Oromoo angoo biyyaa dhaalu akka ilmi Oromoo rakkoo biyyaa laalu dhiigni qeerroo dhiibee arakiidhoon gahee maqaa Oromootiin ka angoorra bahee akka fedhii biyyaa fedhee dhageeffatu akka yeroo argatee humna jabeeffatu saba sossobdee fi diinarraa abaaraa sagalee taatee fi mootummaa gargaaraa dhugaa lallabuudhaan barcuma argame jalatti qabuudhaan akkan gatantarre irkoo taateef malee yoomiin irraa gorte akeekee kalee namni dagatullee seenaan hin dagatu gatiif galata kee beekaan hin lagatu situ boollasanii harkisee nu baase situ mirgaaf milkii Oromoo badhaase wallaalaan wallaalusi Oromoon si beekna ragaa fi nagaa kee kunuunfannee eegna OMN Oromoon kabaju qondaala qeerroo fi qeerritti ajaju yoo jiraates tarii addaddummaan yaada ofii ibsachuun akka ta'u aadaa akka kabajamu mirgi dhuunfaaf garee ati barsiif naani biyyi sirraa baree sammuu ummataarraa gaafa sodaan kaatu hawaasni kaleessa qufa'uu sodaatu ka fedhe abaaree ka fedhe eebbisee ka fedhe filatee ka fedhe leellisee akka fedhii ofii bakki fedheen gahu lugaamni afaanii akka nurraa bahu dhiibbaati gooteen sodaachuun laganne oolmaa nurraa qabda ka yoomuun daganne kana hundaa gootee yeroo gabaabdutti onnee sabaa mootee bu'aan ati buufte guddaan otoo jiru warri faallaa kanaan siimuuf tirtiru wanti si tuquufi Oromoo tuquufi dhiigalmaan Oromoo lammata dhuguufi malee maal dabsite ka eenyu qajeelche seera kam cabsite badii kam labsite tola oolte malee maal hojjette cubbuu si'iif horii miti hin qosannu lubbuu kanaaf diinni naafee sitti yaadus balaa sabni wal ijaaree biyya keessaaf alaa akka hawwiin diinaa hawwii qofa taatu akka OMN'n har'atti jiraatu ilmaan Oromoo horii itti jigsaa ofii eeggattanii morkattanii tiksaa warra qalbiin keessan miidiyaatti xaare warra qarshiin keessan miidiyaa ijaaree miidiyaa gargaare ba'aa Oromoorraa har'a kaate kanaafi aduu jijjiiramaa har'a baate tanaafi arjoomni arjoomtan seenaa waan hojjeteef ashaaraa keessaniin humna waan godhateef arjaa yeroo mara seenaadhaaf arjoomu siidaa harka keetiin dhaabdeen booliyoomu atiin OMN'if kiisa kee hargufte atiin OMN'if qaawwa rakkoo cufte arjoomtota seenaa sagalee ol fuunee isin faarsuu feena bakka baaftanitti barakaan haa buutu bakka baaftanitti waaqayyoon haa guutu kabiyyaaf dhalate waan akkanaa godha galaana ulfinaa galatoomaa jedha erga OMN'n qilleensarra bahee yaa warra sabaaf bilisaan of kennee sagalee nuuf tahe odoorramne qaamaa qalbiin boqattanii OMN mana keessan godhattanii ifatti baatanii ka iyyitan biyya maatii OMN obboleewwan tiyya mindaaf durgoo gaarii otoo laalle birrii garan isin fidee sabboonummaan sirrii yeroo warqii caalaa qaala hugatiinsaa Oromoof laattanii Oromoof gadhiisaa bu'aa dhuunfaa dura saba dursitanii warra karaa kanaan sabaaf tumsitanii dadhabbiin keessan bu'aarra bu'eera lallabbii keessaniin bineensi du'eera OMN keessa qoonni keessan jabdu seenaa qoodamtaniini yoomuu boonuu qabdu
atiin ogummaadhaan miidiyaa utubde atiin sagaleedhaan alagaa gugubde ka fedhe laaffisus gatii keessan cabsee Oromoo waan beekuuf ka isaaf dabarse daandii kaleessaarraa isinuun dabdanii dadhabbii keessanii waaqaa fi sabarraa gonkumaan dhabdanii warra dhugaan diigee karaa haaraa baasu warra dhugaaf fiigee garaa sabaa raasu haqaaf ragaa keessanii seenaan olaa kaasu itti seenne malee hin xumurre daandii har'as Oromiyaan tumsoondaa barbaaddi OMN injifannoo muuxaa warri ribaan kaane har'allee qunxuuxaa kadidu idduudhaani ka ciisu mudduudhaani qajeelaa deeggaraa jallataa qajeelchaa hiree fi egeree dhalootaa bareechaa gufuu fi diina kee tokkummaadhaan cirree horii fi beekumsa waan qabnu siif hirree maqaa kee tiksinee ulfinaan gahuudhaafi tana caalaa cimnee ifatti bahuudhaafi nusi duubaan jirra ati deemi karaa ji'a aduu ta'ii nuuf ifyoo maraa barreessee kan dhiyeesse barreessaa Amaan Nyafarooti horaa bulaa galatoomaa